har'aan tana barnoota madaala sammuu kennina. Mee namni taraa sadii akkana jechuu danda'u. Nafan laafaan lafa rafaa nama nafa laafuun lafa rafaa nafan laafaan lafa rafaa nama nafa laafuun lafa rafaa nafan laafaan lafa rafaa nama nafa laafuun lafa rafaa. Waan hin jenne njuu kan hin jee njuu hajjette yoo asaaboo hin jenne njaan hin jette hajuu. Falmataan filaa fidee filaan filuu didee filaa filuun fide jee kutee filaa filu fidee dhufee. Taraa sadii eenyutu irra deebi'ee ja'a. Nam lamaa deemaa itti dhufanii qabanii gabbaasanii ni tumanii miti ni albaasanii anammoon beenya nama kanaasanii jeen. Namichaatu osoo nama fulaa dura jiru edaaniif hoggaa ollaa isaati hoggaa achi laalu nam lama dhufeetuma nama mana gabbaasetuma isuma achitti tumanii biraa kutan. Shiftootin kana ganama gaa nama tume dhabanii amma ganda wali baasanii nama kana tume baasaa jennaan akkasitti inni haadhaqee gowwaadha. Silaa nama sen takka haadhaqee irraa baasu qabaa adda hubatu qabaa miti. Usee itti dhiisee ganama hoggaa gaafatan akkana jee ifumaa hidhaa ibna jechuudha. Yaaboo nam lamaa deemaa itti dhufanii qabanii gabbaasanii ni tumanii miti ni albaasanii anammoon beenya nama kanaasanii jeen jechuudha. Kanaafuu waan gartee ragaa ittiin qabne ta'a. Arguu malee ta qabatama abaluu fi abaluutu waan kana dalagee ta'a yaqiiqatti hin qabne ogguma duraa dubbattee yakka ifin na'ine. Namtichi kun amma namticha gowwaa janiin qaammoon tana waan hin jenne njuu kan hin jee njuu hajjette yoo asaaboo hin jenne njaan ni jette hajuu hajuu sun nama tokko nama hayyuudha nama aqli qabu. Abaluu kuni mana murtii keenyaa kana arrabsaa je'aniiti isa yakkanii duubaa dubbiitti fannisanii hidhaa hoggaa geessan hoggaa mana murtii dhiyaatu. Mee waan jette himi jeniin jennaan waan hin jenne njuu kan hin jee njuu hajjette yoo asaaboo hin jenne hajjette yoo asaaboo hin jenne njaan ni jette hajuu. Waan hin jenne njuu kan hin jee njuu hajjette yoo asaaboo hin jenne njaan ni jette hajuu numa jaan. Irra deebi jarri kun hoggaa waasii gaafate way barreessanii miti. Jecha kanaa fi jechi booda akka wal dhabu laaluudha jechaaf irra deebi jeniin. Waan hin jenne njuu kan hin jee njuu hajjette yoo asaaboo hin jenne njaan ni jette hajuu numa jaa. Ammaas itti deebi numa jaan barreessu akkatti barreessan wallaalan. Ammaas irruma deebi haa. Waan hin jenne njuu kan hin jee njuu hajjette yoo asaaboo hin jenne njaan ni jette hajuu numa jaan. Aboo ati deemnu irraa jeniitu ofirraa ari'an jechuudha. Aqla namaati jechuudha. Akkasitti hulaatti cufe jechuudha. Akkasitti warra waa hayyuu addaan xiinxalatee baafatee waan gartee jecha kara malee isa oofuu fi gartee najaa isa baasu addaan beeku rabbi sinaa taasisu. Kanatti aansee barreeffama harkaa namtichi jecha kana barreessuu danda'e dhugumatti hayyuudha dhugumatti nama dhugaati. Xiixxuu xixixiixxa malee xixixiixxee nan xixixiixxuu jecha jaamu kana. Xiixxuu xixixiixxa malee xixixiixxee nan xixixiixxuu xiixxuu xixixiixxa malee xixixiixxee nan xixixiixxuu. Namni jecha kana qubee guutee haja baatu jabeessee kalaafatu laaffisee kadheeretu dheeressee gabaabsu gabaabsee akkasi barreesse dhugumatti hayyuudha. Osoo aappitti hin fayyadamne if madaaluu qabda. Fakkeenyaaf cammee sarbee ji'i barreesse yoo jedhaniin nama caame saarbe faajee barreessa. Caame saarbe jee. Laal cammee hajuu islaamma caa gootee maa lama gootee ee lama gootee cammee goota. Sarbee hajuu isaa gooteetuma aa gootee raa gootee baa gootee ee lama gootee sarbee goota. Akkasitti ganaa barnoota afaanittis inshaallah kara hundaanuu isiniif hin jiraa isiniif barsiisa rabbi jee inshaallah qilleensa kanarraani warra irraa fayyadamu rabbi isinaa godhu. Barnoota keenya gartee tajwiida qura'aana lafzi isaa akkatti qara'anii fi kana hundaa'u gartee waraabatiin ol baasu jira. Warra gartee irraa fayyadamu rabbi isinaa godhu. Ustaaz Yaasin Waaqoo ja'aati itti barreessati osoo qopxii takka hin hirrifne ustaaz hajuu uu gootanii isaa gootanii taa gootanii aalama gootanii ustaaz waggoatan booda Yaasin hajuu yaa gootanii aalama gootanii siin gootanii ii takka gootaniituma nuun gootanii Yaasiin laal Yaasin Qura'aan irratti akkasitti jira. Yaasin jechuun jecha ummanni keenya juu malee Yaasinii miti Yaasin jechuudha. Yaasin jettee qaraatu Qura'aan hoggaa qaraatu. Kanaafuu Yaasin jettee aalama gootee siin tokko gootee ii tokko gootee nuun gootee Yaasin jetteeni Waaqoo hajuu waa tokko gootee aalama gootee qaa gootee oolama gootee Waaqoo jettee itti barreessinaan waan hin guututti ol baasa jiru guutuu akkasumas sii fide jechuudha. Akkasitti barnoota hundi jala seenii hordofii laayikii fi sheer godhi koomantis yaada qabdu irratti koomantirra naa kaa'inaa ergi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.